Hunda duraan dursee nagaan nagaarra caalu nagaa waaqayyo waaqa jiraataa isiniif haa ta'u. Obboloota koo jaalatamoo kabajamoo qomoo filatamoo biyya keessa kan jirtan biyya halaarrattis kan argamtan kallattii hundumarra teessanii toora chaanaalii keenya obsee kiyyaan kan dhaggeeffattan akkasumas immoo karaa sooshaal miidiyaa keenya toora feesbuukii obsineettis kan dhaggeeffattan hunduma keessaniif nagaan nagaarra caalu nagaa waaqayyo waaqa jiraataa isiniif haa ta'u. Akkam jirtu nagaa keessanii anis nagaa kooti waaqayyo gooftaadhaaf galanni ulfinni guddaan haa ta'u. Nagaa guutuu nagaa irraa afaan qaba. Nagaa guutuu nagaa irraa akka qabdan abdiif amantii guddaan qaba. Baga jaalala waaqayyo ayyaana gooftaa Yesuus Kiristoosiin eeggamtanii isaatiif yeroo kana keessan isiniin jechuun jaaladha. Saba waaqayyo jaalatamoo mee amma isaatiif yeroo kanatti walaloo tokko yeroon qabadhee fuula keessan duratti dhiyaadhutti gammachuu guddaatu natti dhagahama. Walaloon koos macaafa Isaayyaas raajichaa keessaa kan ba'edha. Hunda duraan dursee kutaa walaloo kootti isin dabarsuun dura macaafa Isaayyaas raajichaa boqonnaa 40 lakkoofsa 9-10 irra kan jiru nan dubbisa. Kan mattaansuudhaan immoo gara kutaa walaloo kootiin isin dabarsa jechuudha. Haleluuyaa. Galanni waaqayyo waaqa jiraataatiif haa ta'u. Wal wajjin kutaa macaafa kana dubbifanna jechuudha. Kutaan macaafa kanaa akkas jedha. Macaafa Isaayyaas raajichaa boqonnaa 40 lakkoofsa 9-10 irra kan jiru nan dubbisa. Innis akkas jedha. Yaa Tsiyoon, yaa isa Tsiyoonitti misiraachoo himtu tulluu dheeraatti ol ba'i. Yaa isa Yerusaalemittis misiraachoo himtu sagalee kee ol fuudhii hin sodaatin. Mandaroonni Yihuudaattis ilaa waaqayyo keessan jedhi. Kunoo waaqayyo gooftaan humnaan in dhufaa, irree isaatiinis in mo'a. Kunoo gatiin inni namaaf kennu isa harka jira, mindaan isaas of duraa qaba jedha. Haleluuyaa. Galanni waaqayyo waaqa jiraataatiif haa ta'u. Asumarraan gara kutaa walaloo kootiin darba. Kutaa walaloo koos akkas jedha. Gammadi yaa nama waaqayyo aduun qajeelummaa sii ba'uuf ammayyuu jedha. Egaa walumaa galatti kutaan walaloo kootii macaafa Isaayyaas raajichaa keessaa kan ba'edha. Wal wajjin dhaggeeffanna walaloo koo. Innis akkas jedha. Gammadi yaa nama waaqayyo aduun qajeelummaa sii ba'eera ammayyuu. Aduun qajeelummaa sii ba'eera ammayyuu. Gammadaa warri gadditanii Iyyesuus dhufeera fayyisaan keessanii. Iyyesuus dhufeera fayyisaan keessanii. Gaafa gooftaan dhufee fayyisaan keenya ba'aa nutti ulfaatee hunduma lafa keenya. Gaafa gooftaan dhufee fayyisaan keenya ba'aa nutti ulfaatee hunduma isaa lafa keenya. Ba'aa nutti ulfaatee hunduma isaa lafa keenya. Waaqayyo Xiyooniif misiraachoo fidee. Dhagayyaa Xiyoon yaa ishii gadditee. Dhagayyaa Xiyoon yaa ishii gadditee. Wayyaa gaddaa uffattee qabeenya kee hundumaan kan saamamte. Wayyaa gaddaa uffattee qabeenya kee hundumaan kan saamamte. Ijoollee kees kan dhabdee turte sagalee gooftaa kee sagalee gammachuu Xiyooniif dhufeera. Garaan Xiyooniif dhufeera. Garaan Xiyoon gaddaan guutameera. Mandarri Xiyoon onee kan ture. Har'a garuu waaqayyo gooftaanii Xiyooniif sagalee gammachuu sagalee misiraachoo Xiyooniif fideera. Xiyoon garuu gaaf tokko abdii kutattee waan gootu wallaaltee. Gooftaan ishii irratti gungumuu eegalte. Xiyoon garuu waaqayyo koo nagateera. Gooftaan koos na irraanfateera in jettee
gooftaan koos na irraanfateera injette gadda itti dhagahame dubbachuu jalqabde gaddatti dhagahame dubbachuu jalqabde. Xiyoon garuu Xiyoon garuu ala keessa jirtu ilaaltee abdii ishii kutattee Waaqayyo waan ishii irraanfate itti fakkaatee abdii ishii murattee duwwaa ishii ilaaluu eegaltee gaddaan liqimfamtee haalli keessa jirtu kunis waan darbu hin fakkaanne. Waaqayyo garuu akka namaa miti gara namatti hin jabaatu rakkoo Xiyoonii fi isa furmaata kan laatu. Arranuufis sagalee nuuf qaba sagalee gammachuu macaafa Isaayyaas raajichaa boqonnaa 49:15 hanga 16 irraa yoo dubbifadha waa irraa barattu. Macaafa Isaayyaas raajichaa boqonnaa 49:15 hanga 16 yoo dubbifattan waa irraa hubattu. Anis sinin dubbisaa sagalee Waaqayyoo sinis dubbifadha waa irraa hubattu. Anis sinin dubbisaa xiqqoona caqasaa macaafa Isaayyaas raajichaa boqonnaa 49:15 hanga 16 innis akkas jedha. Waaqayyo immoo ati mucaa ishii isa harma hodhu irraanfachuu hin dandeessi. Mucaa ishii isa ofii deesse inooture utuma ishiin isa irraanfatteeyyuu ani matumaa sin irraanfadhu. Kunoo ani barruu harka koo irratti si caaffadheera. Keellaan kee inni dhagaadhaan ijaarame yeroo hundumaa fuula koo dura jira jedhe. Misraachi dhaga'i yaa Xiyoon yaa ishii tuffatamtee harka lagaatiin kan saammamtee ontee kophaa kees kan turte gammadisiin jedha Waaqayyo gooftaan kee. Warri si diiganii warri si balleessanii dafanii si keessaa hin ba'u. Ijoolleen kee warri si ijaaranii immoo ariitiidhaan gara keetti hin deebi'u. Ol jedhiitii naannoo kee ilaalii ijoolleen kee hundinuu walitti qabamanii gara kee hin dhufu. Ijoolleen kee hundumtuu walitti qabamanii gara kee hin dhufu. Warri nagaa labsanii fayyinas abdachiisanii Waaqayyo kee mo'eera jedhanii Xiyoonitti misiraachoo aayimanii. Tulluu irraa mul'achuu isaa maal lama gammachiisaa. Waaqayyoon ulfina isaatiin Xiyoonitti deebi'uu isaa. Eegdonni kee ija isaaniitiin yeroo arganitti hin gammadu. Sagalee isaanii dhageessisanii wal wajjin hin faarfatu. Safuudha dinqiidha hojiin gooftaa keenya warra abdiin qabneef abdii kenneera kaa. Arras baay'ee jira kan akka Xiyoonitti gungummiin jiraatu rakkoo isaa ilaalee kan abdii kutatu. Gooftaan koo nagateera gooftaan koo na dhiiseera jedheetu kan abdii kutatu. Gooftaan Yesuus furmaata siniif aalaatu. Misraachoo dhaga'i yaa Xiyoon dammaqii. Misraachoo dhaga'i yaa Xiyoon dammaqii. Yaa Xiyoon humna godhadhuutii ka'i. Yaa Yerusaalem mandara qulqulluun nanaa ka'i. Uffata miidhaginaa keetii uffadhu. Si'achi warri dhagna qabatini warri xuraa'onni matumaa si keessan lixanii. Yaa intala Xiyoon yaa ishii booji'amte hidhaan morma kee irraa hiikameera. Yaa Yerusaalem awwaara ofirraa urgufii ka'i taa'i. Gammadii warri si cunqursanii warri si diiganii lamuu lammataa deebitee hin argitu. Ijoolleen kee wal guuranii gara kee hin dhufu. Hunduma isaanii
hunduma isaanii akka mi'a miidhaginaatti naqatta akka misirroo ijoollee keetiin hin miidhagfamta jedhee dubbateera Waaqayyo Gooftaani. Ati ishee dura balleeffamtee onte namni si keessaa badee ture amma immoo warri si keessa jiraatanii lamuu lammataa deebi'anii dhiphatanii warri si balleessanii sirraa hin fagaatu. Ati ishee ijoollee keetii duraa fudhatamte turte amma immoo ijoolleen kee baay'atanii iddoon kun nutti xinnaateera lafa nuuf dabalii utuu siin jedhanii hin dhageessaa. Gammadi yaa Xiyoon gadditee maateessaa gammadi utaalii quruphisii shubbisii barri gadda kee darbeera Waaqayyo Gooftaan kee si yaadateera barri gadda kee darbeera Waaqayyo Gooftaan kee si yaadateera. Tiksii tokko sinii kennaa dhaqaa dubbifadhaa jecha macaafichaa seeraan qalbeeffadhaa. Anis walaloo koo goolabuuf ka'eera. Tiksii tokko sinii dubbisaa gurra naaf eebbisaa. Macaafa Isaayyaas raajichaa boqonnaa 54:3-4 dhaqaa dubbifadhaa jecha macaafichaa seeraan qayyabadhaa jecha macaafichaa seeraan hubadhaa. Anis siniin dubbisaa qalbiin dhaggeeffadhaa. Ati gara mirgaa fi gara bitaatti in dagaagdaa. Sanyiin kee saba warra kan irraa biyya in fudhataa. Mandaroonni onee ture keessaas namoonni isaan in gaafataa. Ati si'achi in qaanoftu in sodaatin. Ati si'achi in leeyyaasifamtee lafa in ilaaltu in nayin. Arrabsoon yeroo dargaggummaa keetii in irraanfatta. Qaanii isa yeroo haadha hiyyeessaa turtes deebitee in yaadattu jedha. Egaa anis walaloo koo asumarrattan goolabaa waan na dhaggeeffattaniif guddaa galatoomaa. Qopheessee kan isin dhiyeesse obsee kiyyaadhaa. Yeroo gaarii turtii gaarii isiniif hawwina.